qabu. Mirgaan qabu ani. Jaalallee kiyyaan dubbisu jira jaalallee kiyya kaatuu beektu saniin dubbisu jira. Sibil bileef maa isa sibil bile. Maa kokkee keessa na teessa zaadii deemee afur yeroo na haasawa ati achirraa na dhaggeeffata achina deemta asina deemta na hiraasita amma duraas maali geeleen akka geeleetti nama kabajanii kabajaa jira. Itti si maaltu na galche dhiirti zabana kanaalaan akka haadhaaf abbaa keenyaa sasitti fakkaatin ofii keetiitti bilbilte akka xiqileetti seeti. Ani si jedhee tani malee maaltu na galche itti dhiisi akka feeti ta'e inni ati bilbilteef jennaan hin illa. Dubartii biraat irree sirratti fide sanirree sirratti fide sanirree tun mataan dheertu tun mataan gabaabdu tun gurri dhageessu tun gurri hin dhageessu tun maali baali jedhe tanan biraa sirratti gurreedhe tan ammaa rakkate. Akkasii. Isaafi malee ani sitti naafa sitti fakkaate ani riyaati jette akka itti naafa sii jedhee tanii. Bakka dhiifama naa godhi gaanumaan ati dhiirana dura beektuuf jecha waan hin beekneef jecha ganaa ismar miskool godheeti. Bilbilee feedaan hin bilbilee miskool godhee na darareetiin gizeen dhufu miskool kudha lamaa keessatti arge. Achumaan maqarra shaarratti gizeen laalu. Bilbilama jira hin bilbileefan aksittiin jalaa kaase. Akkas godhe hin bilbiliniif maal. Egaa jalaan kaasin naan jette jalaa kaasuu dhaabeetiin jira. In kaasin jalaa gonkumaa kaasuudhaaf iyyadi maal sitti fakkaate. In beektamtee in beektaa. Tan gizee san ol jaalani sun ol jaalannaa miti kan hin bareeddu. Gabaabduudha maalidha jedhee na deebise sun maaliif sitti fakkaate ani bareedu dideetanii miti dheertuudha nagaa kun ani dheertu miti dheertuudha isan caala dheerinaanis garuu maaliif akkas naan jedhe seete waan ittiin na jibbu dhabe yeroo hunda oggaa yaadu oggaan bilbiluuf oggaan abjuu argu oggaan bilbiluuf oggaa qofaan qabu oggaan bilbiluuf oggaa qofaan na qabu oggaan bilbiluuf akkasumas na jibbe malee ani fokkattuu ta'eetiin. Bakkaan bilbiluufanis. Hoodhiidhaan bilbilee waan dubbisne nama jaalatan jechuudha. Sirriitti jaalatan. Deebiitii moo akka inni lafa irra sharraquun godharee. Dhagee guddeenyaan xiyya takka jechuun geela ta'e isaan ta'a yeroo sanii akka gootu oggaasii bilbiluurre. Irra dhaabsita gixxee. Gixxeen goote oggaasii bilbilu. Diimuma diimaa irratti goote oggaasitti bilbilu. Lammata natti bilbilin. Ani miliyoona 40 ta'anii annaa bilbilan. Tassi caala qabeenya qabu babbareedaa maal fakkaatu ammoo ka silkii fakkaatu tokko qabaate natti bilbilin jedhin isaan achitti dhufee manatti warqiifaa mormattis gurrattis siibitee warrate akkasitti jalaan kaasitti oggaasii bilbilu jechuudha. Irrattiin dhaamsa. Akkas jedhin nama biraa baay'een qaba jedhin. Nin gaafadhaa isa. Yoo maaliif na jalaan kaasne jee gizee miseejii faanaa barreessa. Isin dhiirtii nama jalaan kaasne. Yoon si jalaan kaasne akkasin jedhin akka jettuun tan si caalu tan qabeenya baay'ee qabu baay'een qabaati nan darariin jedhin. Hafinarraa hin jaa. Hafinarraa isin barbaadu. Cirraash maafu. Inaafu oggaa akkas jettuun si jaalataan. Si jaalata akkas oggaa. Garan na jaalateetti. Sirriitti lubbuurras ati immoo itti bilbiltee jettu. Jaalala siyyaan kaffaa jettu ishiin barbaadu jedhee akkasitti si baafachiisa. Kanaafuu oggaa si bilbilee jedhu miseechi irra si ergee jedhe dubbisitu ammaal fakkaatuun qabaani si waliin uumaa rakkoon qabu. Kanaafuu akkasis siin jedha arraboode inni si bilbilee innaan jalaa hin kaasin irratti cufi kaasuu feeterre jaalatterree jaaladhu garuu jaalala keessan ittiin himin. Sin jaaladhan jedhin dhoksumaan garaa kee keessatti qabadhu. Achumatti haana gubu akka nama makiinaa wafcoo midhaan daakuu sanitti akkasitti jaalalli isaa garaa keessa wal naa daaku. Jaalalleen nu. Oo jaalattallee hin jenne annin jaaladha hin jenne bar. Jaalatterree yaadaaku maaliin noo daake ati wayii baabura taate gaazii qabda moo motora qabda as daaku. Ani si jedhee kanii. Jaalatu nama gubdi bar jaalaltu sun akka ibiddaa. Nama gubdi dhuguma jettee nama gubdi. Ani garuu sitti meeraani. Ayyee ammalaan innis afaan na goggoosee jira atis afaan na goggoositee jirta bishaaniin dhuga kaasaa maali bishaanillee namatti hin qabduuti jaalalaan eeganaa afaan baate dhiiraan. Dhugi bishaan irree. Siifii siin fida. Bishaan irree. Tole. Ishiin mucaa kana jaalachuufi mee ani dhaabbadhee hafee bar dhiira meeqan dubbise oomaa namni na jaalatin oolii naasa'u hin jiru tokkitti isaanii san bira hoggaa deemu
arrabni kee dheeraadha naan jedhe sanbira hoggaa deemu gabaabdudha naan jedhe sanbira hoggaa deemu ati namarraan deemtu naan jedhe sanbira hoggaa deemu bultiidha namaan taatu mee namni bultiidha namaa ta'uu kun tan akkamitiin ishiin mee akkamitti kinoo akkuma ishiititti kinoo kotteen qaba miila maal wanni hundumaa nan qaba akkuma ishiititti tan haasaa hoggaan haasa'urree tan duraa sanirree akkuma ishiin haasoftu kanatti jaalallee kiyya bareedaa kiyya jedhee haasofsiise garuu inni siin barbaadu naan jedhe kanaafuu raqama ishii kanaas keessa jalaa ateetan isatti bilbilee ishiin irraa akkuma kiyyaatitti dhaabbattee tooyaa haftu akkamittaan ishiin mana tokko keessa galaati hiriyaati yataatee ishiin nabiraa heerumtee ani dhaabbadhee haftuu naanaa jedhanii mee ani akkuma ishiitittan bobba'ee oolee gara akkuma ishiitittan hojjedha ishiin nabiraa amma ol jaalatanii jedhan akkasitti haruusa godhee laala akkasitti qubeelaarree harkatti hidhatee nabiraa akkasitti kuchisiisan ani asitti marrimaan kiyya qoodan gubadhu isatti bilbilee kan ishiin nama sii taatu miti badduudha jedheeni addaan isaan baasa. Fozia. Maalini maal taate maa batat jetta. Ummaantiyya biyyarra miskoola na goote ummaantiyya. Ummaantiyya miskoola natti goote bilbila kee naa kennitoon ittan bilbila. Naa liqeessitoon keessaa qabda. Maali telefoona akkana kaayee kutee. Dawwalamee si cinqamoo. Waan akkana kaayee kutee. Kamsaa akkanatti kaayee kutee. Maal bilbila moo? Lakki akkumatti jirayyuu akkumatti keessa kutte ati jaalalli mucaa waasitti inoo kanaaf asin jedhe kan mucaa kana sirriitti hin jaalatin jennaan didde jaalalli mucaa waasitti jiruuf akkanatti galagala. Jaalala mucaa bishaanii wajjin akka kaliinaan liqimsee dhufe maantan. Liqimsi. Booda immoo fincaan waliif fincaan. Bahu. Yaa bahu. Guututti haa bahu. Eeyyeen guututti haa bahu. Telefoona diimaan irra jirtisa. Ajaa'ibummaa. Boonaa jeetti shiyaa boonsituun shiyaa boonsu bun haa jettu boonaa ittiin. Maal taate mucayyoo naguma jirti? Kun namtichi sukkaara qabaseera. Maal taate mucayyoo waa taate moo maal taate? Inumaan dubbistu. Anaa as jiru hin dubbistu. Sukkaarri dhibbaa akkana seene kanatti sittirree dhibbaasee. Akkamitti diimaan irra jirti jedhee mucayyoon kun telefoonni nama mana irra cufaa jirti. Maal ta'uu ishiiti? Ni jijjiiramtee? Yaa Rabbi akka kaaftu godhe. Yaa Rabbi akka kaaftu godhe. Yaa Rabbi. Rabbi kaasisiisa. Fozia. Shaayif Dhugaatu maana inni irra cufte telefoona kiyya. Ani sagalee telefoona kiyya afaan Oromoo dubbatti hariyaati Oromoodha jechaa dhageetiin dhufee baal. lakki ba'aan hin cufne maaliif akkana naan jetta kaasuudha jedhee narratti cufame kaasuudha jedhee hodhu dubbisi ani sirriitti odoon cufaminaan kaasee si fidee na jalaa cufame. Ni kaaseetteetu cufame. Nan kaasa jedhee. Maana ani mindilee yaamu jiru sibiraa yaamu jira. Hangam sibira ga'uttiin cufate kaasee dhufee kan ittasini ittan kenna jechaa dhufee tasitti kennuufi. Maaliif hojii kun hojii sadii biizii jaami? Marra hin beektaa miti telefoona kee kana akka itti kaasan hin beeku ani hin beektaa miti ani telefoona kee kaasuu hin beeku kanaaf kaasuu wallaalee kan irratti cufame. Bakka ani hin bilbilaa. Hin bilbiltaa fire?
Eeggatu takkaa eegi. Eegi sii bilbila. Bilbiliif. Hin eeggatu sii bilbila. Eega jette bilbila. Namarra akkamiin namarra cufa namni hojii banees namarra cufuun na horiidha. Hello. Maalumaa telefoona irraa cufta maal si godhe? Aarii kan keetiin telefoona koo darbee ofirraa cabse. Yeroo meeqa narra cufte isaa? Sakkan jeen kaabonaa kiyya bisuma takka bilbiltee isaanirra beektaa? Bakka asirran beeku gaaya. Ani wayin harkeeree gizee lalaa deemaa dhufu. Mucayyoon qeeleentii nin kaaseettee akkana goote gizee lana seenu asuu cuftee maali eenyurra cuftee annaan lakkii nin fuudha jeesittiin fida jeetiin cufameette. Boo bakka adis telefoona keetii badaadhaati telefoonuma kee laaligaa. Telefoona kiyya situu beekamoo anatu beeka. Yeroo sadii moo afur diimaa narra gachuu baastan. Amma immoo walii galtanii akkas jechuu barbaaddeemi. Waan akkanaa hin dhaabne laal. An laal sobaan nama jala deemuun jaalladha. Karaa dhugaatii yoo taate malee. Ni dhaabde taanaan dhaabe hin dhaabdu taanaan ammoo rakkina biraati. Bakka boonaa kiyya mufatiin natti mufatiin boonaa kiyya taruma takka itti an biran jiru bakka mufatiniiti. Hayya bakka boodaan si dawwala waan hundaafuu aarii buufadhootis. Fozia. Maali? Gizee meeqa dawwalee nama mufachiiste? Eenyu? Boonaan. Gizee tokko bilbileen argituura gizuma tokko bilbileen argitee hoggansi sobuun kanaafas siin jedhee miire argitee dhiirri akkatti soba dhiiraan beektooti. Is soba gizee tokko bilbile. Amma dila kana sobaa jira akka mufatee silkii keessa akka naggabba'uu barbaada. Soba isaa kana irratti hin beektooti soba dhiira. Ani garuu sitti meera dhiirri sobni isaanii laal hangama dhaabbata isaaniiti. Ani garuu kotta irraa kaasee hanga mataa sitti beeka is soban. Oona amanuu dadhabbii immoo telefoona kee kana gaafachuu hin dandeessa laaluu hin dandeessa. Amma taruma takka bilbilee akkatti tara sadiin bilbilee jee. Lama itti dabale is soba. Akkasii. Haa taatu gaa'ee gaate dhiirarra beekteefu maal akka hin qabu. Amma shaayii xiyyeessatti hin dhiisa telefoona dhageetiin bara. Shaayii nuun qabbanoo itti. Shaayii ta'e hin qorritemti. Ani irra dhugeera. Shaayii ta'e ooyi fadhitoon dhugi. Ooyisi toon dhugi ani deemuudhaafan deemaati. Eessa deemta? Eessa deemuudhaafan nan deemaafan. Hiriyaa keenya san bira deema. Guyyaa biraa immoo waliin deemna. Ati amma shaayii ta'e ooyi fadhitoon dhugi. Shaayii oo dhugin mataas dhukkuba waan ta'eef shaayii ooyisi dhugi ani deemuudhaafan. Nagaan ooli tolee. Maali addunyaa akkanaa shaayii yoo isa dhugii jetti garaa hunda oomishte shaayii maayii na oomishaddee dhugaa amma boonaa kiyya gumee qarra cuftee nan deema gaaddanyaa tiyya bira badduun nama gaaddanyaa akkanaatiin harkeenyu gaaddanyaan akka obboleettii akka aadaa akka maal namaa ta'anii namni hojii jiraate ennaan isiin hinaaftu bututtuu wayiiti malee isiin ish garaa kiyya hunda barbaree na daayisiste coggaarraa na fiddee jirti hin taksituun. Amma boonaan kiyya nama mufatee jira. Nin bilbilaaf yamma durumee shaayii isaanii dhugaa'u mataan nu oobistee jirti hin takti. Telefoon isaan keessaas keessatti galcheen tureemi. Boonaadha. Yaa boonaa. Boonaa keessa nan balleessaa. Hello? Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Ana Fozia nan jedhani hiriyaa ayyaan. Ati nan beektu garuu ani sin beeka. Ati boonaadha miti jaalallee ayyaan hiriyaa ayyaan. An guyyaa tokko yeroo sadii irratti bilbiltee yeroo sadii sirratti cufte san. Hayyee kala sama waan ta'een sitti muudhaaf dhufaatii jiraati. Mana jirtaa? Mana yoo jiraatte dhufee waan ta'e sitti ati baay'ee garaana nyaatte miskiina waan taateefu anis obboleessa dhiiraa waan hin qabuufu sitti hin qaba manumatti na eegi. Mana kiyya maa itti beeytette? Nan beeka mana kee homaa guyyaa tokko argeera. Argeera mana kee guyyaa tokko yeroo ayyaaniin olii beellamtanii olii gara mana deemtan sana dhokadhee sin argine. Yaalaa nan dhufaayyee nagaan. Mamma dalagaati yeegaleeraa jechuudha sirrittan hojjedha. Ayyaaniif
akka ana jaalalleen kiyya sun nagaatti naan jedhe satti ishiidhaan irree nagaatti jechuun ni qaba. Kanatti. Kanatti nan tole isaan godha. Maaluma natti jamte? Isitu natti erge jechaadhaan? Ishitu na eege. Maaluma jechuun yoo yaaddee ilaa sabbii kennaaf na fakkaata. Ofiinatti immoo sodaattee jennaan barbaadde wanni sii keeyyoo irra ciftee kana. Hayi dubartii isin immoo sodaa baay'iste. Haaruf turan osoo si wajjin mari'anne naa wayyaatanii yaadatan. Yaa Rabbi galata keeti. Eeyyamtee biyya jala eeyyamtee. Husseena. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Fazee argitee akkam? Jirta? Nagumaami. Fayyuma. Jirra galata Rabbi taa'e. Taa'aa jira. Akkam fayyaa keetii? Alhamdulillah. Nagumaami. Naguma. Jiruun maal fakkaata? Jiruun bareedduudha. Miskiina akkuma telefoonaan si arge sanitti miskiina. Mana kiyyan beektaa yoo akkamitti dhufte? Hiriyaa teessan jalan deemee dhufeetu arge. Ani garuu waa qabannaan dagadhu sirrittaan qabadha. Dhokattee jala deemte jechuudha? Lakki dhokadheetoo jala deemne. Sin lamaan hoggaa olii deemtan arge malee dhokadhee laallee. Rakkoon qaba. Akkam reefu jetti? Alhamdulillah naguma. Jiruun maal fakkaata? Jiruun bareedduudha. Shaayii fi buna siinaa jenna. Hin barbaachisu waan akka nan tura waan ta'eef nan deema. Ajaan itti dhufee xumuraafani amma. Maal seete? Wannan ani dhufeef hiriyaan tiyya. Mana kee kan hoggaa dhufan. Manni kee kun mana meeqaffaa sitti fakkaate? Sadaffaa ta'ee afuraffaa ta'ee akkan. Miskiina ijoollee biraatirree ani waan isaan hin beekneef waan nama badaa ta'aniifirree oomiidhamanii somaa rakkoon qabu jedhee tasin jedhe beekta. Siimmoo yoo hoggaa akkatti telefoona bilbiltuu kana argeeto miskiina ta'uu kee beekeetan. Kanaafuu anis obboleessa akkasii miskiina qaba waan ta'eef akka miidhamneefan sitti himuu dhufe. Maal jechuu keetu Hoosiyaan? Maal jechuu keetu naan galle wanta mul'atu? Rakkoon qabu ani siifan hima. Anan dhufee si himuuf waan ta'eefu maal sitti fakkaate? Maal sitti fakkaate? Ayyaan bar ayyaan maal seeti? Ani akkam eenyu ayyaani cufi. Ayyaan akkamitti asitti maalan godha? Sittani makaa maal gochuun danda'a? Akkamitti asitti maati miskiina? Lapheen koo yaa cabu tiyya lapheen yaa cabu. Maal taate maal taate naa? Ani lapheen kee cabsuuf feene maalan godha garuu qooda miidhamtu sitti muu qaba dirqama sitti muu qabaan lapheen koo yaa cabu. Maal taate nama biraa qabdu? Onaan kiyya maaliif kaasuuti? Deessa silkii maaliif narra cufa? Biizii narra godhe. Bakka hojii jiramoo mana jiramoo maaliif kaasuuti dha? Makanumaan narra cuftee chaala? Aduu ati bilbiltee yeroo sadii siin jettu sanirree ani odoon bira taa'uu lakkii kaas mucaan kun miskiina odoon jedhuun cufi irratti atirree akka ishee sirratti cufte sanitti irratti cufi mucaan kun miskiina hoggan jedhuun kaadhimaa kiyyaan biyya jiru sanan dubbifadha. Kun maallaa godha maallaqa isaatiif malee. Nan badde. Hin badde. Kaadhimaa qabdi jechaadha? Sirritti malee. Biyya kana keessa jiran meeqa qabdi sitti fakkaate? Biyyaa san garuu kan dhugumaan jaalatti maallaqa asiitirraa fuutee ergitiif isaanii. Kaasuu didee. baay'ee garaana nyaatta beektaa baay'ee garaana nyaatta nama rartarree obboleessa kiyyanatti fakkaatarree oma rakkoon qabuuti
rakkoon qabu ani yeroo natti bilbiltee jennaan hoggasuma si jalaa kaasa. Miskoora ta'e argannaan hoggasuma sitti deebisa. Ani miskiina arleedha miskiina. Hai. Si balbala cufne saffente balbala cufne. Boonaa kiyya. Fooziyaa. Tanaafi boonaa kiyya jalaan kaasin naan jette. Isitu jalaan kaasin siin jedhee? Addaan nu baasuuf anallee jalaan kaasin naan jette? Anallee jalaan kaasin naan jette? Addaan nu baasuuf.